أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المولى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. آه برنامج كينيا تفسير القرآن سورة النساء تدبا وقتمي تربا ونقدبا في شنمي أخريتي دي ما جتشو. ربي سبحانه وتعالى أكنني: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ربين هنجلته الجهر والفوج دريباسو بالسوء همتو من القول جتشراته همتو ما دريباسو ربين هنجلته من القول جتشرا حالة إن همتو نماسنو جتشرا حالة إن دريباسو rabbiin hin jaallatu. Hamtuun namaa kan akkamiiti? Akka arrabaa, abaaruu, hamii, namiimaa, hamtuudhaan akkasuma jechoowwan hamtuu taatee jecha namarraa argamtee ol baasanii dirree mul'isanii ganda keessa facaasanii namatti mul'isu rabbiin hin jaallatu jechuudha. Sababaan ayataa gurbaa wahii keessatti buute. Dachii bal'oo wahii keessatti gurbaa sodaatee osoo deemuu keessummeessuu didan. Akka nu jariir odeessetti mujaahid irraa gurbaa wahiitu osoo deemuu ummata wahii keessummummaa irra barbaadee keessummeessuu didan. Keessummaa irra barbaadu jechuun nyaata irra barbaadee jennaan didan. Imala osoo deemuu lafa baahaa osoo deemuu keessummeessuu nyaata dhugaatii irra barbaannaan keessummeessuu didan. Jennaan akkasitti isaan himatee hamtuu isaanii hammeenya isaanii dirri baase waan ta'eef san irratti zigaalamee komatamee aayanni buutee laa yuhibbu Allahu al-jahra bis-suu'i min al-qawli illaa man zulim jechuun akkasitti buutee jechuudha. Laakiin illaa man zulim nama miidhame yoo tahe malee nama miidhamee yoo tahe malee namni miidhamee miidhaan isaa gaafa namtichi tokko ka'ee nama tokko miidhaa isaa ol baasee waan inni miidhe sanaan arrabsuu ta'uu hamachuu ta'uu waan ta'e hunda isaatu yoo miidhame gaafa sana dirree baasaa jechuu rabbiin illaadhaan keessaa baase. Amma gaa aayanni waa'ee keessummaa irratti bu'ee hammeenya namaa sana ol baasuutu dhorkaa ta'e malee keessummummaan guyyaa tokko waajibaa akka riwaayaa Ahmaditti Laylatul Dayfi waajib halkan keessummummaa halkan inni tokkoffaa dirqama nyaachisoo baasuun halkan tokkoof dirqama irraa qaba yoo kennuu didanillee ol seenee fudhachuu danda'a jedhan namni keessummaa mana namaa gaafa dhaqe guyyaa duraa ka haqa isaati waan ta'eef seenee fudhachuu danda'a jedhan ulamaan. Illaa man zulimaa nama miidhame malee namni miidhame waan inni ittiin miidhame sana ol baasee dubbata. وكان الله ربي تأي سميعا أجاها عليما بك هذا يجج إن تبدو خيرا يوني في خيري تكم الاستني حجتني ريسوباتني يوني بالرباطن خيري وهي أو تخوه تقاه يوم ريستني حجتن يو خيري تكو وهي ريستن
أو تعفو يكاهو يونا ما فرد دربتان عن سوء همتو وان سنرد هجتمي وهيوني في إرى دبرتان نتين هنكبين فإن الله رب كان فإن الله رب كان عفوا إرى نما دبرا أديرا دندالة نما همتو هجتس دندا الزبور رتي كتات رتي دندا نججو مالف يوني في نما فرد دبرفت dadhabinaa miti kabaja namaaf irra darbuun dadhabina agarsiisu kabajaa namni sun gaarii ta'uudha agarsiisa. Kanaaf hadiisa keessatti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam horiin sadaqaadhaaf kennamtu wahii horiirraa hin hirriftu jedhan. Akkasuma gabrichaaf rabbiin irra namaa dabruudhaaf jabeenya malee isaaf hin dabaluu namni tokko rabbiif yoonii fi gadi of qabe rabbiin of isa ol qabaa jedha hadiisni. Kanaaf namaaf irra dabruun jabeenya izzaa agarsiisa jechuudha. Eenyu biratti nama aqlii qabu biratti muumintoota rabbii rasuula biratti jechuudha. Ammoo nama aqlii hin qabne gadaantuun namaa biratti sodaatti fakkaata jechuudha. Inna alladhiina yakfuruuna billah warreen rabbitti kafran warusulihi ergamaa isaatti ergamoolee rabbitti illee warreen kafranee ويريدون كم فدن أن يفرقوا غرغر باسو بين الله يدو ربتي أمانوتي في وصوله يدو إرغموت إساتي أمانو نمني غرغر باسو ورين فدن ماليف ربتي أمانني أكسما إرغمولت غريتي أمانو لدو نبي محمد تأمانني موسى تأمانو لدو موسى تأمانني إيسا تأمانو لدو إيسا تأمانني إبراهيم تأمانو لدو كان rabbiitti amanuu fi ergamoota hundatti amanuun dirqama gargar bahuu hin qabu jechuudha. Warreen immoo gargar baasuuf nan wayaquuluuna kan jedhan nu'minu biba'aad gariitti amna wanakuru biba'aad garii immoo ni mormina warreen jedhan wayuriiduuna warreen fedha wayuriiduuna isaanni fedhan akkas jechuu saniin an yattakhiduu godhatuudha fedhan bayna zaalika yedduu gariitti amananee yedduu gariitti kafruu sanatti yedduu iimaanaatii kufrii sanatti sabiila karaa wahii godhatuudha fedhanii. Yedduu sanatti maal godhachuu fedhan? Sabiila karaa godhatuudha fedhan. Karaa ittiin dirqamummaa rabbii jalaa bahanii silaa jiraatan akka isaaniitti mala baasuudha. Laakiin mala baasuun immoo hin danda'amu jechuudha. Ulaa'ika jarra akkasii sun warreen gariitti kafranii gariitti amanan humul kaafiruun isaan kaafirtoota. كيهودا نصارى موسى أمانني عيسى كفرا عيسى أمانني محمد عليه الصلاة والسلام كفرا ور يهودات أولئك جرك كسيسا هم الكافرون إسا ور ربي مرمو حقا حكمت وأعتدنا للكافرين ورين كافر توتاف ورين توكتشما ربي أجج ربي دين إسلامنا ورين مرمان إساني في قبيسيني عذابا مهينا عذابة النيسات والذين آمنوا بالله ورسله فالله سنعم ور ربي أمنني ورسله إرقموا ربي إرقموا إسات اللي ورين أمنا ولم يفرقوا كان أددهم بافن غرغرهم بافن بين أحد منهم يدوتكو منهم رسولتوت الراتي كان غرغرهم بافن أولئك جرى أكسيسني سيف يؤتيهم جناد ربي إساني كنا أجورهم من إساني دا من أمنوا إساني سن قالت ساني جناد ربي إساني كنا وكان الله رب تعي غفورا أرارما رحيما أبصار يجج يسألك أهل الكتاب كتاب يا نبي محمد سقافة أن تنزل عليهم إسان الرت بوسو وانسان سقافة أن تنزل بوسو عليهم إسان الرت بؤودا سقافة إسان الرت بوسو سقافة كتابا من السماء كتاب سمير راته إسان الرت بوسو يا نبي محمد سقافة
فقد سألوا موسى سيكوفا متي يا نبي محمد وأنا كسي سيقافة تأني كتابا من السماء سمير راتي جملة بكتوكت akka rusultoota ammaan dura kitaabni bakkuma tokkotti dhufutti akka kitaabni bakka tokkotti sirratti buufamu si gaafatanii hin aarin hin dallalin fasbir obsii faqad isa qofaa miti dubbiin si qofaa miti sirratti haarayaa miti si duras dabree jira wanna akkasii gaafiin akkasiidha rusultoonni siin dura sitti mokkamanii jiran faqad sa'aluu Muusaa dhugatti gaafatanii jira Muusaa abbootiin isaanii Muusaa gaafatanii jiran akbara min dhaalik gaafii kanarra guddaa gaafatanii jiran irra guddaa gaafii silaa waan si gaafatan kanarra guddaa ta'eeyyuu Muusaa gaafatanii jiranii ati gaafii isaanii kanaaf qalbii qabiin maal jedhanii nabi Muusaa gaafatan faqaaluu arina Allah yaa Muusaa rabbii kee nu garsiisi jahratan zaahiratti mee rabbii kee nu garsiisii jedhan dirree baheetuma nutti feennaan ijaan laallee agarraa gaafas amannaa rabbii kee dirree akka dirree baheen mul'atu mee rabbii kee dirree bahaa haala ta'een nutti agarsiisii jedhanii فأخذتهم الصاعقة أكستي dhuminsi isaan qabdi بظلمهم sababa zulmi isaaniitiif dhuminsi isaan qabdi kukkufinsi akkasuma dhuminsi asii kuni gaggabbiin isaan qabdi jechu sababaan gaafa nabiyyullaa Muusaan isiiniina kitaaba fudhachuu dhaqee ayanni hamma wal duraa duuba godhee nabiyyullaa Muusaan isiiniina dhaqe kitaaba fudhachuudhaaf rabbiin baay'ina godhee fi guyyaa 30 soommaniitii kottu jedheen rabbiin gara xurii isiiniinaatti jennaan dhaqee gaafa balamni ga'oolumaa galatti nabiyyullaa Muusaan dhaqee kitaaba fudhatee dhufe hanga inni dhaqu sanatti immoo mala baasanii nabiyyullaa Haaruun didanii qaalii isaa didanii jibicha gabbaramaa godhatanii gaafa nabiyyullaa Muusaan achi deebi'ee ammas manni gariin jibicha gabbaraara waan ta'eefi warra garii hammasii baallama biraatiin fuudhee deeme rabbii biratti jennaan maal jedhan badii hojjetanii duraan jiranu mee wayita baallama fuudhee dhaqu rabbiin suuraa Araaf keessatti dubbata bal'inaan achitti dhufnaa jennaan rabbii kee zaahiraan nu agarsiisi jennaan gaafatamee innaka lan taraanii ati nan gartu jechuun achitti ta'e akkasitti baay'ilanii rabbiitiif akkasitti dhaqanii gaafannaan dhuminsi gaggabbiin isaan irratti ta'e jechuudha. فأخذتهم الصاعقة gaggabbiin isaan qabde بظلمهم sababa zulmi isaaniitiif ثم اتخذوا العجلة إيغنا gabbaramaani godhatan kufiinsa eega kufanii ka'anii booda nabiyyullaa Muusaan gaa rabbii isaa kadhatee yaa rabbi yoo feete isaan halaagta yoo feete sirra dabarfattaaf jedhee rabbi Muusaan gaafatee jennaan akkasitti ka'ee gaggabbii sanarraa eegana ammas jibbicha gabbaramaa godhatan min ba'di maa jaa'atuhumul bayyinaat eega mucjizaan zaahiraa isaanitti dhuftee booda jibbicha gabbaramaa godhatan فعفونا عن ذلك غافي ثاني كان هنده إرد بفنف وآتينا موسى نبي الله موسى دافني كننه سلطانا مبينا حجام الأتات حجام الريبهات معجزات الريبهات نبي الله موسى دافني ومن يهودا ما جرهني ومن نك يهودا ما سنجر ومن نك يهودا ربين إرتك أنا نسنجر ومن نك يهودا ربين مكور سنجر الربس أبا سنجر kana hundaa wajjin yeroo kan gabeecha jibicha gabbaramaa godhatan wayita kan rabbiin nu garsiise jedhan
achi booda hoo dinqii kan hundaa'u balaa Fir'aawnaa jalaa rabbiin bahara akka godhe seenaan dheeraadha achi dabarfatanii lagatii osoo fi Beeytul Maqdisitti achiin bahiniin gamana osoo jiranuu ummata Beeytul Maqdisiin gaafa sana keessa ummata jajjabbaarota warra zaalima gurguddaatu jira. Nabiyyullaa Muusaan adeemnee lollaa jedhee jennaan laa lakkii jedhanii. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون جدا سورة مائدة كذا تترفنا جنالا لكن تندمنو وما تجبارو تتجي كيس جرا نتساني لولو ندندينيو وبرباد تديمي لولي جدين نتيا سمتينيا جدني جنان دبين سيدي إيجا أتشي بودا ديدني بودا هو ربين يتيهون في الأرض تدجي كيسا وقا أفرتما قوتو لغتيه جدا مكيسا ربين أماسي نبي الله موسى فانا ديماني لولاني بيت المقدس سينو وقا أفرتم بكا ديمان بيكن أول ديمان قد ديمان أول ديمان قد ديمان بكا ديمان بيكن وقا أفرتما قوتو ديدا أمنو ورفعنا فوقهم اتئانسي أمنو ديدني ورفعنا جدا ربين ألفون فوقهم قبا إسانيت أطفا غارة طور سنين قبا إسانيت ألفون أمنوا ددني جنان ثم كنا ديمانو أمس جنان ثم بلا فرعون وجلانا غابهن يا موسى أمتا قبا ما قرأتني تاران وهي أرغني يا موسى أكجر أنا قبرا ما نجرو قبرا ما نوغو ديغانو في سوان قبرو جنان أبو أمتا والله لو لجنان كناس لغتي إسان كيستيس أمنوا ددن ورفعنا ألفون فوقهم إسان قبات طور غارة طور سنين بميثاقهم addii diiguu isaaniitiif addii irraa qabuudhaaf rabbiin gubbaa isaaniitti ol fuudhe. Waqulnaa lahum isaaniin ni jennee udkhulul baaba ulaa Baytul Maqdis seenaa. Zabanni kun amma gaa xoorisni isaan Baytul Maqdisiin hin seenne Musaanis hin seenne isaanin hin seenne maaliif deemaa lolaa jennaan Nabiyyullaa Musaa jala deemuu didan achuma keessatti hafan Nabiyyullaa Musaan du'ee zabanni dabarfatee waqulnaa lahum Nabiyyullaa Haaruunis du'ee waqulnaa lahum isaan inni jennee zabana Yuushac ibnu Nuun eega Haaruuniin Musaan du'anee booda bakka isaanii kan bu'e Yuushac ibnu Nuun nabiyyi jedhamu jira. Zabana isaa keessa isaan inni jenne udkhulul baaba ulaa Baytul Maqdis kan mee hammeenya isaan ilaalaa waan isaan jechuu deeman ammas kan Nabiyyullaa Musaa zabana nabiyyaa keessas maal jenneen jedha rabbiin ulaa Baytul Maqdis kana seenaa sujjadan gadi godhatu haala taataniin isa zaaraa sun ta'a gadi godhatoo mataa gadi godhatanii jennaan maal jedhan sujjadan sujuuda seenaa wanjala keenya nurraa buuftuudha jedhaa seenaa akka suuraa baqaraa dabarsinetti jennaan maal jedhan bakka rabbiin sujuuda seenaa jedhe san isaan immoo sujuuda sana dhiisanii hudduudhaan lafarra siqaa deeman. Bakka rabbiin dhiifama nuu godhaa jedhaa seenaa jedhe san maal jedhan qamadii barbaanna jedhaa seenan. Ummata Yahudaa jechuun waqulnaa lahum ammas zabana Nabiyyullaa Daawud keessas isaan inni jenne laa ta'duu daangaan dabrina fi sabti guyyaa sabtii hallollachuu keessatti daangaan dabrina guyyaa sabtii san keessatti hallollannaadhaan daangaa hin dabrina. Maaliif guyyaa Juma'aa hallolladhaati guyyaa sabtiin hallollatinaa jennaan guyyaa Juma'aa dhiisan hallollatanii guyyaa sabtii dhiisaa jedhee rabbiin. Guyyaa sabtii san ammoo mokoraaf kalloonni zaahira bahee dhufu qurxummiin guyyaa isaan silaa hallollatan hin dhufu baay'inaan. Maal godhan waan silaa qurxummii ittiin qabatan bishaan keessa kaa'anii guyyaa Juma'aa guyyaa sabtiitti harataa olaa miti guyyaa alhadaa ammoo keessaa fudhata mala baasanii jiru. وأخذنا منهم مثال الرانك من ميثاقا غليظا آدي جبا إسان الرافون أمنا جتشوران فنقضوه آدي سنة اللي هنقون ندني يجد كناف ومن يهودا جتشون أمة أكان حماتي أمة أكان بايدا مديو والرقسيتي كنافو يهودا هرنا منك جل ديمو اتهدة مكانا
irraa of eeguutu barbaachisaadha. Uffannaa, kaayannaa, haasawaa, nyaata, dhugaatii hunda keessattuu Yahudaadhaan adda ta'uutu barbaachisaadha Islaamni. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.